hamman deemutti baay'ee ariifatti. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda carraa yuunivarsiitii seenanii barachuullee argadheen waggaa 3 barnoota fiiziksiitiin baradheen eebbifameen barsiisummaadhaan hojii argadheen eebbifameen hojjechuu jalqabees ture. Maatiin haatiif abbaan koo ana waliin ijoollee 5 dhiira tokkicha ana qofaa fi dubartoota 4 kan qaban yeroo ta'u ani mana maatii koo keessatti sadaffaa irratti dhaladha. Obboleettiin keenyi hangafti keenyi barattee xumurtee digirii qabatteetti haa ta'uutii garuu warreen kaan otuu maatiin keenyi baradhaa jedhanii didanii heerumatti seenanii gaa'ela dhaabbatanii ganduma dhalanne keessatti haadha ijoollee ta'anii hafaniiru. Anaafillee barachuun mijataa ta'ee miti. Haa ta'uutii garuu dirqamuma barachuu waan hin qabuuf guutummaa guutuutti qalbii kiyya barnootatti otoo hin kenniin asii deebi'ee loon qe'ee dachee maatii koo otoon eeguu otoon qotuu abbaan keenyis dulluma keessa nama qacaree narratti ilaalee otoo eeguuti barnoota kutaa 12 xumuree lafa bal'aa lafa guddaa fi horii baay'ee qabaatanii tokko dhiira ilma ta'anii dhalachuun itti gaafatamummaa guddaaf maatii keessatti nama saaxila. Abbaan koo waan dulloomeef akka garaasaa bahee galuu waan hin dandeenyeef barnoota kutaa 5 yeroon baradhurraatii kaasee itti gaafatamummaan maatii keenya anatu bulcha anati hordofa jechuu nan danda'a. Kanuma gidduu otoon jiruuti otoon qotuu otoon baradhuu kutaa 12ffaa xumureen yuunivarsiitii seenee dura jalqaba irratti barnootaan cimaa waan hin turreef yuunivarsiitii yeroon seenu barnootatti cimaa ta'uun baay'ee natti ulfaate. Fedhiin kiyya barnootatti illee cimeen sadarkaa gaariin qabxii gaariin eebbifamuu ture nan dubbisaa halkaniif guyyaa irratti nan dhama'a. Haa ta'uutii garuu qabxii nan argadhu hagas mara akka dhamaatii koo hin turre. Haa ta'uutii garuu rabbiif haa galatu waggaadhaa gara waggaatti seemisteeraa gara seemisteeraatti qabxii gaariidhaan nan darba. Kanaan otoon jedhu baradhee xumureen barsiisummaadhaanis aanaa gara biraa godina keenya jalatti argamtu mana barumsaa tokkotti qacarameen hojjechuu jalqabe. Yeroon ani barsiisummaadhaan qacaramu kanatti barsiisaan baay'ee kabajamaadha. Beekaa ogeessa qaraa jedhamee ilaalama. Hawaasa uummata keenya birattis ulfina addaa qaba. Maarree nutis bakka hawaasni kun nuuf kennu qaceelloo waan beeknuuf hanga humna keenyaa wanta hawaasni kun nurraa barbaadu ijoollee mana barumsaatti qaruu fi gorsuun gahee keenya ni baana. Anaa fi hiriyoonni koo waliin mana barumsaa kanatti qacaramne jechuudha. Reefuma manni barumsaa piriippaaraatorii mana barumsaa ni qacarametti banama barsiisaa fiiziksii kutaa 11ffaaf 12ffaa ta'een seeraan barsiisuun eegalee. Akkuma naannoo sanatti qacaramneen mootummaan mana gandaa barsiisotaaf kennee ture. Haa ta'uutii garuu mana gandaa nuuf kenname kanatti duuba isaa dirreen kubbaa miilaa waan jiruuf ijoolleen magaala sanaa yeroo hundaa waan taphataniif wanta nu jeequuf anis ta'e hiriyoonni koo mana kana fudhanne mana kireeffachuun gatii salphaadhaan waan ta'eef mooraa namaa keessatti mana kireeffannee hojjechaa jiraachuu jalqabne. Akka carraa ta'ee maatiin ani bira kireeffadhee mana kireeffamu 4 qabu barsiisota keessaa anatu mana isaanii kireeffate. Warreen kaan kireeffatan hojjettoota bulchiinsa magaalaati. Ana dura waggaa baay'ee mooraa sana keessa kan turedha. Yeroon ani mooraa sana keessatti barsiisaa ta'een kireeffadhu maatiin mana sana kireessu barsiisaadhaaf haala ija addaan waan ilaaluuf ijoollee keenya nuuf qayyabachiista naan jedhanii nyaata kan naaf hojjetu uffata kiyya kan naaf miicu ijoollee isaaniidha. Mana kiyyallee naaf qulqulleessu waan hundumaan na tajaajilu. Kun hawaasa uummanni naannoo keenyaa dur barsiisotaaf qabu isinitti himuuf yaada kanan dhiyeesse. Maarree maatiin kun mucayyoo dubaraa kutaa 9ffaa barattu amantaa isheetti illee baay'ee cimtuu taate ijoollee isaaniidhaaf hangafa taate ni qabu. Warreen kaan kutaa 7 kutaa 6 kutaa 3 kutaa 1 baratu. Waliigalaan ijoollee 5 jechuudha. Hangam umrii koodhaan ijoollee kana caalus haa ta'uutii garuu intala isaanii ishee dubaraa qayyabachiisuuf keessi kiyya anaaf eeyyamamaa miti. Sababiin isaa immoo tarii bor karaa ishee wanta natti dhufuun mooraa kana gadhiisuus ta'e kabajan ani amma hawaasaa fi
maatii kana keessaa qabu nan dhaba jedheen waantan sodaadhuufi ijoollee warra kaan warra durbaas ta'e warra dhiiraa fedhii kiyyaan gammadeen taa'umsa gadi baafadheen nan qayyabachiisa. Yeroo mucayyoo isaanii dubaraa kana ta'u garuu sababa uumeen hiriyoonni koo na waamaniiru jedheen waama ta'een mooraa gadhiiseen deema. Ijoolleen isaaniis barnoota nani qayyabachiisutti firii gaarii argamsiisuu jalqabanii maatiin sunis baay'ee na jaallatanii warreen kaan irratti gatii mana kiraa yeroo dabalan kan kootti hin dabalanii yoo dabalanis akka ammaa 500,000 miti gatiin mana kiraa akka dabalamu qarshii 20 yookiin immoo 50 kanarra hin darbu. Haa ta'uutii garuu wantin keessa kiyyatti mucayyoo kana ofirraa dhiibaa jiru amala addaa natti ture ilaalcha addaa ija addaatiin mucayyoo kana akka ilaalu taasisee isheen illee akkanuma ija addaatiin na ilaalti. Bakka maatiin ishee hin jirretti kophee kiyya baastee ni qulqulleessiti. Kaalsii miila kiyyaan kan hin godhu ni miicciti. Haalota addaa wantoota adda addaa natti argisiisti. Mucayyoon kun baay'ee bareedduudha. Ana miti maatiin ishee illee baay'ee jaju. Dhiira waliin haasoo tokkollee hin qabdu. Ga'een ishee mana barumsaa mana amantaa mana barumsaa mana amantaa kanuma otoo hin beekiin nan jaalladheeni. Haa ta'uutii garuu gaafachuun isaa ta'u bifa kanaan itti haasa'uun qaanii natti ta'ee akkuman magaala sana galetti jijjiirraa gaafachaan ture gara aanaa ganda keenyaatti jijjiirameen maatii kiyya hojii gargaaraa hojii kiyya hojjechuuf biiroo barnootaa gaafachaan ture. Waggaa 2 barsiisummaadhaan magaala sana hojjedheen yookiin immoo mooraa sana keessa waggaa 1f baatii 8 jiraadheen gara aanaa keenyaatti jijjiirraa argadheen maatii kana nagaatti jedheen galateeffadheen biraa deeme. Yeroon maatii kana biraa deemu onneen koo mucayyoo kana bira jira mitiire maaliin godha kan jedhu gaaffii natti ta'ee bilbila tokko tuqaa yookiin immoo koongoo kiiboordiidhaan kan hojjettu nan qaba. Hagas maratti bilbilli yeroo sanallee hin turre bilbila kiyya kenneefiin lafaan argadhe jedhiitii maatiin kee yoo sirratti beekan ittimi jedheen akka kennaatti kenneefiin tarii boris kanumaan argachuu waan hin danda'uuf gara bakka hojii kootti godaanee akkuma nachi deemeen bilbila gara biraa bitadheen barreeffamaan yookiin immoo miiseejiidhaaf mucayyoo kanaaf barreessuu eegalee. Yeroos kaardiin moobaayilaa jiru abbaa 25 abbaa 50 fi abbaa 100 qofa ture. Baatii baatiidhaan abbaa 25 ergeefiin ergaadhaan waliif barreessinaa. Maatiin ishee barreessuus dubbisuuf waan hin dandeenyeef bilbilatti fayyadamuun beekanii isaanuu bilbila sanaan namootatti bilbilatu. Kanaan waliigalaa dhufnee baay'een ishee jaalladhe. Jaalala kiyyas nan ibseefi akka carraa ta'ee qormaata kutaa 10 abdee turte. Bara dhufu qabsiistee qoramuuf karoorfatteetti. Maarree yeroo kanatti Abshaalomeen ana biratti qabsiisii ijoollee qorumsa hojjetanii biraan si kaa'aa jedheen goyyomseeni. Tole jettee isheenis maatii ishee amansiistee isa bira deemeen yoon qorame qormaata nan darba jettee barnootallee hagas maratti waan hin dandeenyeef sababa uumtee ana bira dhufuu jalqabdee wal arguu jalqabnee waraabessatti gogaa hin fedhanii mitiire yeroo masheen ana bira dhuftu kabaja isheen fudhee yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti si'a 3 dhufteetti anuma bira guyyaa 2-3 dabarsitee deebiti. Anis maatii isheedhaan rakkoon qabu hiriyoonni koo dubaraa jiru isaan biran bulcha jedheen bilbila dubartoota na waliin hojjetaniin homaa rakkoon qabu na bira jirtiin jechisiisa. Isaanis na amanuu barsiisaa waanan ta'eef shakkii narraan qabanii. Kanaan yeroon qorumsaallee gahee qoramtee akka carraa ta'ee garuu darbuu hin dandeenye. Anis yeroo isheen qoramte kana qoruudhaaf gara aanaa biraa deemiin yeroo qorumsa ishee waliyyuun argine ture. Fulbaanatti yeroon firii qormaataa dhufu abbaa isaatti hin kennamu qormaanni jedheen waamsiseen ofitti ishee fudhadheen sanaan booddee kanaan booda yoo waliin jiraanne wooyi jedheen gaafadheeni. Akka carraa ta'ee amantaan koof amantaan ishee tokko miti. Amantaadhaan anaaf si waliif hin gallu naan jette. Kanaanis rakkoon qabu isa kam amantaa kootti cimeetan amantaa koon siin jedhaa cimtuun sidhaa gara amantaa keetti nan jijjiiraman jedheeni. Tole jettee gammaddee gara warra kootti hin deebi'uu jaarsa erginaan jette. Maatii isheef waraqaa naasisuun ergee. Isheen qormaata ishee fudhachuu dhuftee guyyaa 3tti waraqaa fuudhaa isaanittiin ergee. Amanuu hin dandeenye. Bifa kanaan gonkumaa isheen shakkinee waraqaa erginus jaarsa erginus fudhachuu didanii.
Booddee irratti kolleejjii galcheen barsiisuun yeroon jalqabu adaadaan ishee tokko dhuftee argiteeni maatii ishee deemtee tasgabbeessitee barnoota ishee barachaa jirti. Araaramaa mucayyoo kana hin jeeqinaa jechuun maatiin ishee nutti araaramanii seeraan haadha manaaf abbaa manaa taanee mana tokko keessa jiraachuutti fufnee anis hojjechaa barsiisaa isheenis barachaa haadha manaa taatee na waliin jiraachaa otoo jirtuuti. Manni barumsaan elementarii tokko baadiyyaama anin dhaladhe keessatti kutaa tokko hanga 4tti kan ture kutaa 4 haga 8tti banamee jennaan hoggansaan yookiin immoo daayirektiira na godhanii gara mana barumsaa sanaatti na erganii. Ganni dhaloota koo magaala aanaa keenyaarraa deemsaan sa'aatii 3 deemsisaam konkolaataan immoo galuu kan tole farda yookiin immoo gaangeedhaan magaala gidduu deddeebi'aam. Nuyi dargaggoonni yeroo barannu garuu kanuma miilaan deddeebi'aa barachaa turre. Yeroo kanatti gaa haadha manaa kootiin barnoota kolleejjii barsiisuu jalqabeeraam. Isheen dirqama na waliin ta'uun qabdu jedheen baadiyyaa maatii koo bira jiraachaa hojii barsiisummaa hojjechaa maddiitti immoo hojii qonnaafis naaf tolee kanas hojjechaa bakkan dadhabetti immoo maallaqaan hojjechiisaa jireenyi gaarii naaf ta'ee jimaata galgala deebi'aa sanbata guddaa fi sanbata xiqqaa haadha manaa koo bira ooleen wiixata ganama gara hojiitti deebi'aa. Bifa kanaan jireenya jalqabneem. Waggaa waggaanis ijoollee dhiiraa lama naaf deessee waggaa 3ffaa irratti barnoota ishee xumurteem. Ani deddeebi'aa jireenya kanan jiraadhaam. Kanaan akkuma barnoota ishee xumurteen baatii muraasa booda aanaa sana keessatti hiriyoota koo kadhadheen waajjira bulchiinsaa keessa qacaramtee akka hojjettuun taasiseem. Ijoollee keenyaaf immoo kan hojii nu gargaartu guddistuu qacarree jireenya keenyatti fufneem. Kanaan bakka hojjedhu kanatti kanan baradheenis hojii maatii koofis waan naaf ta'eef darbeen midhaan namarraallee biteen yeroo birraa midhaan sassaabamu midhaan namaallee gumbii keenyatti maallaqaan biteen guutuun jalqabeem. Mana guddaa akka magaazanaa ta'u magaala keessaas kireesseen midhaan kana yeroo midhaan sassaabamu itti guuteen yeroo midhaan qaala'u immoo gurguruun jalqabeem. Waggaama jalqabaa irratti bu'aa guddaa argadheen lafa biteen mana anaa fi haadha manaa koof ijoollee koof nan ijaareem. Hojiin kiyya baay'ee dabalaa dhufeem. Mindaadhaan kan hin argadhurra midhaan gurgureen torbeetti guyyaa gabaa tokkotti argachuun jalqabeem. Baay'ee qabeenyan godhadheem. Manan takkaa ijaare dhiiseen mana dhakaa bilookkeettiidhaan ijaareen haadha manaa koo fi ijoollee kootti galcheem. Kanaan jireenyi kiyya kan ifu kan cululuqu akkamitti barsiisaa ta'ee akkam sooroma akkas duuroma kan jedhu inaaffaan karaa namootaarree narratti ka'uu jalqabeem. Kanaan waggaa 4 baadiyyaa keessa hojjedheen qabeenya horadheera. Yoon gadhiises hojii mootummaa kana nan gadhiisa. Yoon gadhiisuu baadhe immoo naafaa jijjiiranii magaalatti jireenyi baadiyyaas nagaha ijoollee koo waliin jiraadha jedheen magaalatti yeroon dhufu biiroon barnootaa aanaa keenyaa naaf jijjiiree hoggansa dhiiseen barsiisummaadhaan qofa tajaajiluun jalqabeem. Ammas kutaa 11f kutaa 12 barsiisuun jalqabeem. Yeroon baadiyyaa hojjedhu haadha manaa koo irratti waan ta'an hin jaallanne tokko nan qabaam. Wiixataa haga jimaataatti dadhabeen yeroon ishee bira dhufu guyyaa tokko buleen guyyaa lammaffaa irratti deeminaan jettiin. Tarii immoo na dhukkubee yookiin immoo dhimmaaf wiixata ishee biran buleera yoo ta'e yoom deemtaa hin deemtuu jettee hanganani isheerraa deemutti baay'ee ariifadhiim. Walirratti ijoollee waan deesseef otoo barattuu waan dhiphattuuf na jibbiteeti jedheen yaada kanan fudha tureem. Haa ta'utii garuu dubbiin akkana hin turreem. Yeroon ani dhufeen ishee waliin jiraadhu haati manaa koo nama addaa natti taateem. Gonkumaa nagaadhaan waliin oollee waliin buluu dadhabneem. Jechoota kana dura baastee na arrabsitee hin beekneen na arrabsuu jalqabdeem. Hanga nu waliin jiraadhetti takkaafuu ati dhiiradhamoo naan jettee hin beektu. Amma garuu guyyaa guyyaan ati dhiiradhamoo jettee gargaartuu hojjettuu mana keenyaa durattillee na qaanessuu qaana'uun jalqabeem. Bakka hojii ooleen gara manaatti deebi'uun natti ulfaachuu eegaleem. Maal taateetii maal yaaddeetii haati manaan kootoon jedhu yookiin baadiyyaa keetti deebi'u hojjedhu yookiin immoo adda baanaa si waliin jiraachuun barbaadu naan jetteem. Anis maal jechuudha gara keetti deebi'uun koo si gammachiisu sitti toluu qaba malee si waliin jiraachuun koo akkamittiin
akkana jibbitu na taasisaa yeroon jedhuuni ija kee arguun barbaadu naan jettee haati manaan ani jaalladhu jaalallee ijoollummaa ishee kabaja ishee kan hin fudhadhe dhiira kan narratti barte kan narratti argite haati ijoollee koo lamaa gara isheetti jijjiirradheen magaala tokko keessa jiraachuu jalqabuu keenyatti na jibbite lakkii ani jaalala ijoollee koof mana kanan dhufee yeroon jedhuuni akkuma durii kee deddeebi'ii ijoollee kee ilaalii mindaa kee hir'istee asii maal naaf fuutanaan jette ani immoo amala kootiin dubbiin jaalladhu dhalaa faana miti dhiiruma faana iyyuu baay'ee haasa'uun natti hin tolu hojjechuu barsiisuu gaheen koo kanadha yaa Waaqayyo umrii gabaabaa keessatti qabeenya naaf kennitee hojii naaf kennitee akkamimmoo maatii koo nagaa na dhawwattaa jedheen halkaniif guyyaa bo'uun jalqabee kana gidduutti garuu haati manaan koo baatii 4 yeroo waliin hin jiraadhu waraqaa hiikaa adda baanaa naaf fiddee nannahee bakka hin jiru wallaalee maal abdatteeti kan jedhu gaaffii natti ta'ee bitaa natti galee lafti natti naanna'ee kanaan anis haadha manaa koodha jedheen hiriyoota ishee jaarsa namoota waliin hojjettu kan ani isheetti hin ergine hin qabu hin barbaadu naan jettee dhumarratti kadhadheeraatii eega isheen nan barbaanne maaltu ishee dirqisiisaree jedheen waraqaa hiikaa mallatteesseefiin waan qabnu seerri lamatti yeroo nuuf qoodu kan gurguramu gurguraatii kan qooda'uu danda'u immoo qoodaa yeroo nuun jedhu mannin dura ijaaree jira ani isa keessan jiraadha isheen kunoo mana guddaa kanatti ijoollee ishee waliin haa jiraattu jedheen dhiisee fi bahee eega sanaa booddeedha hojiis hojjechuu nan dhaabee mana barumsaa deemeen illee barsiisuun natti ulfaate dhama'anii ifaajanii wanti walitti qabatan yeroo nama jalaa bittinnaa'u baay'ee ulfaataadha yeroo yerootti na dhukkubaa obbolaan koo torbee lama na bira oolanii na bira bulanii galuu har'a moo bor waa ta'a waa of godha jedhanii na eegu cubbuu balleessaa tokkollee waan hin qabneef ijoollee koo warran dahee firii koollee ijaan arguun na jibbisiise haati manaa koo fagoorratti yoon arge daandiirraa maqeen deemaa magaaluma tokko keessa waan jiraannuuf isheen seenaa gara biraa keessa jirti ani garuu baay'ee dhukkubsataa sammuun of gataan ta'e kanaan waggaa 2 ergan dabarsee booda turtii waggaa 2 booda dargaggeessi waliin baranne tokko gara biyya Kaanaadaatii boqonnaadhaaf maatii isaa bira dhufa isaan yeroo inni kutaa 10ffaa baratu eessuma isaatu gara biyya Kaanaadaatti fudhateera kutaa tokko kaasee waliin barannee baay'ee wal jaallannaa haalan keessa jiru argee dhagahee dhufee na gaafate dhiisii Waaqayyo jira naan jedhee dookumentii barnootaa kiyya na harkaa fuudhee deemee kanaan gara biyya Kaanaadaatti malee waggaa tokko booda kallachanaaf bilbilee iskoolaarshiippiidhaan ispoonsara si godheen gara biyya kanaatti akka dhuftu barbaadeen ture qabxiin kee garuu naaf guutuu didee haa ta'uutii garuu amma piroosesii yeroo gabaabaa keessatti siif xumuramu karaa argadhee waanta hin jiruuf of qopheessinaan jedhee akkan qophaa'u na taasisee hin amanne dhugaas hin seenee dookumentiin kiyya baatii 2 keessatti naaf xumurame haadha manaa koorraa adda baheen waggaa 3f baatii 2 booda biyya Kaanaadaan galee amma kunoo achi jiraachaan jira rabbiif wanti dadhabamuu hin jiru mitiire yeroon biyya kana galu haalli wanti hundumtuu haaraa waan na ta'eef kaleessa koo rabbi na dagachiise wanta itti hin gaabbu hin qabuuf jedhee kana ni balleesse tarii ijoollee koo yaadachuudhaaf ijoollee koo guddisuudhaaf sanatu na ceephaa ture eega sanaa kaasee ofiifillee nagaa ta'een sammuu koo nagaa godheen hojii kiyyaa akka gaariitti hojjechuu waan hin jalqabeef ijoollee koofis bilbileen dubbisuun eegalee ijoolleen kiyyas kanan irraa fagaadheef ifa manaaf godhanii barnoota isaanii seeraan barachaa jiru biyya Kaanaadaa dhufeen baatii 2ttiin gaa'ela gara biraa dhaabbadhee hedduun namoota keenya biyya ormaa jiranii namuma biyyaatii dhufu taa'anii kan eeggatan dhiirris dhalaanis baay'een jiru rakkina koo dahadheen carraa kanatti fayyadameen yeroosuma waliin jiraachuu jalqabee akka carraa ta'ee haati manaan kiyyas kana dura gaa'ela godhattee daa'ima tokkollee horattee haa ta'uutii garuu abbaa manaa ishee waliin waliif galuu dadhabdee jennaan walirraa adda qoodamaniiru amantaan isheen hordoftullee amantaa kiyya kan duraa ture gara amantaa koo duraatti deebi'een gaa'ela gaarii nagaa qabu jiraachaan jira haati manaa koo kan lammataa ogeettiidha waan hundumaan hafeen qabdu akka dhalaatti otoo hin taane akka dhiiraatti hojjetti dadhabeen beektu sa'aatii 24 otoo hojjechaa oolte homaa isheen dadhabsiisu jireenya maatii ishee akka ajaa'ibaatti jirtee baadiyyaatii baastee mana G+2 bittee fi magaalaa Finfinnee galchiteetti ofillee qabeenya ni qabdi waliin jiraachuu
jiraachuu jalqabnee haga waggaa 3tti dhalli nu didee waggaa 3 booddee garuu anaaf isheellee daa'ima godhannee yeroo ammaa kanatti immoo ijoollee koo lamaan biyya jiraniitiif gara biyya kanaa akka dhufaniif piroosesii jalqabeefiin yoo rabbi jedhe baatiiwwan muraasa booda ni xumuramaa. Haati manaa koo kan dura mana kiyya keessatti ni jibbite erga anarraa adda baatee gaa'ila yookiin immoo nama qopheeffatteettu ni qabde ture. Isa waliin mana koo keessa jiraachuu jalqabde. Isa dagachuuf ani araada suusii garaa keessa seenee ture. Gara biyya kanaa yeroon dhufu waa hundumaa nan dhaabe. Haa ta'uutii garuu gaa'illi sunillee milkaa'uu fi didee gaabbii boo'icha maaltu na tuqe namni anaan maal narratti godhe yaada jedhu keessa jirti. Otoo anaatii hiyyoomeen haadha manaa koo duraa waliin amanamummaadhaan otoon jiraadhe baay'ee natti tola ture. Haa ta'uutii garuu hin taane daandiin keenyi oolee bulee adda bahee firiin gidduu keenyatti argamus haa ta'uutii garuu nagaa uumnee waliigallee jiraachuu hin dandeenye. Mana kootii na baastee adda baana naan jettee nama dhukkuba garuu har'a dagadheera. Har'a jireenya haaraa fuula haaraa boqonnaa qabu keessa jiraachaan jira. Wanta isin hin balleessin irratti wanta isin jireenya koodha jettanii jiraachaa jirtan irratti namni yoo isinitti darbe namni yoo isin miidhe itti dhiisaa haga dandeessan fayyaa keessan qofa eeggadhaa. Guyyaa waaqni guyyaa gara biraa baasu karaa biraa isiniif saaqutti obsaa yaada jedhuun qabaa. Otoo dhugaa qabanii akka koo kan miidhaman gaa'ela isaanii keessatti dhiirris dhalaanis ni jiru. Seenaan kiyya isiniif fakkeenya ni ta'a. Hanga jiraattanitti garuu dadhabee otoo hin jedhiin otoo nuuffiin umrii keessanitti fayyadamaa hojjedhaa. Waaqayyo akka isiniif eebbisu kadhadhaa. Waan isin dhibe immoo rabbumatti dabarsaa kennaan dhaamsa kiyyaa. Anaan miidhama koo argeetu rabbi irra deebisee na yaadatee ana obboleessa keessan biyya Kaanaadaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee yaada isinitti dhagahame waan irraa barattan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.